Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 15ffaa Kutaalee darban keessatti seenaa Bijigaa guyyaa fi bakka itti dhalate aanaa Adaamaa ganda qotee bulaa Haxxee Arooritti irraa eegalee bu'aa ba'ii fi barumsa inni keessa darbe dhagahaa turre. Haaluma kanaan rakkina haadha isaatiif dafee dhaqqabuuf jecha mana barumsaa qophaa'inaa dhiisee dirree leenjii barsiisotaa galee baratee ba'ee barsiisummaan mindeeffamuu isaa mana haadha isaa irratti jigaa jiru haaromsuuf waggaa 3 olii fi saantima walitti qabaa ture fudhatee galaa jiraachuu magaalaa Adaamaa galee lafti waan itti dhiyee fi buluu isaa irbaata barbaacha ba'ee mana ragadaatti shamarran arge waliin wal baruu isaa isaan waliin dhugee qarshii isaa fixuu fi qarshiin 350 qofa isaa hafuu kanaafis funyoon ittiin of rarraase waan citee fi kufee lafarra diriiruu isaa jiituun mucaan jedhamtu iyyitee waan nama waamtee fi Bijigaa fuudhanii hospitaala Adaamaa Jeneraal galchuu isaanii osoo dhageenyuu addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'e na laataa? Bijigaan ni du'a moo ni fayyaa? Waan maramaan Finfinnee Birbirsa Goorootti argame suni maali laata? Tolaaf danuun borganama dhaqanii qotuudhaaf akka waadaa seenaniin adda citee ture. Waan dabalataa ni argatu laata? Caaltuun maalirra geesse? Toom ni deebi'a moo achumaan biyya isaa Jeermanitti hafaa? Kan inni fudhatee deeme sunoo koodiinoo kaartaa guddicha Oromiyaa suni maal agarsiisa? Waan fedheefiyyuu kutaa 15ffaa waliin haa hordofnu. Bijigaan baatii 4 booda obbare yeroo dammaqu haati isaa adde qabbanneen wayyaa aadaa Oromoo miidhagaa uffattee teessee jirbii fo'aa turte. Jalqaba irratti kan hubamtee turte yoo ta'e illee gargaarsa abbaa jiituu taasifameen manni baadiyyaa isaanii haaromeera. Harmeen isaa kun hospitaala ta'anii Bijigaa wal'aanaa turanii. Nyaati kan isaanii deddeebi'u garuu mana jiituu fa'iitii ture. Waggaa itti aanu dhiibbaa jiituutiin mahandisummaa barachuu eegale. Jiituun haala nama ajaa'ibuun sababa Bijigaatti hiriyaa taatee fi hiriyoota ishee addaan baatee hafte. Ati dhiphoodha, sanyii kee filoogda jedhamte. Isheen illee isa waliin qayyabachuu erga eegaltee qabxii fannisuutti kaate. Qabxii baay'ee guddaa ta'eenis eebbifamte. Iskoolaarii argattee Ameerikaa Yuunivarsiitii Harvaardiin galte. Innis qabxii olaanaan xumuree mahaandisii ta'ee eebbifame. Amma mahaandisoota daandii baaburaa Itoophiyaa keessatti saayitii Giyoorgis yookaan Birbirsa Gooroo ramadamanii hojjechaa jiran keessaa isa tokkodha. Aduun boosoo bahaa jira.
Lallabi qeesii bataskaana joorgisii birbirsa gooroorraa gadi lakkafamaa jira. Sagaleen nagaamaa jiru sagaleewwan biroo jiran ukkaamseera. Baay'ee sagalee guddaa waan baasuufi sagaleewwan biroo magaalaa Finfinnee keessaa liqimseera. Kan lallabamaa jiru kana qofatu dhaga'ama jechuun ni danda'ama. Biyya amantaa adda addaa hordoftu wal kabajjee jiraachaa jirti jedhamtu keessatti sagalee hanga gana ga'u gadi lakkisuun mankaraareessummaa irraa kan adda ba'ee ilaalamu miti jedhanii namoonni odeessaa jiru. Jeequmsa amantii kaasuuf tattaafachaa kan jiran fakkaata jedhanii kan maqaa isaanii dha'anis guutaniiru. Bijigaanis kanuma irratti hundaa'ee yaada isaan gulufeera. Kan armaan gadii kana yaadaa jira. Akkas jechuun buusee baasa. Mootummaan Habashaa yookaan Abisiiniyaa amantaa qaba ture. Amantaa inni hordofu kunis aangoo mootummaan qixa yookaan isaan ol ta'uu hin oolu. Harka mirgaa mootummaa ta'ee kan fedhe muree kooba ture. Kanaafis lafa Oromoo abbaa biyyaa irraa ari'anii qabachuuf shoora guddaa ittiin taphachaa turanii. Har'allee kan hojjechaa jiran salphaa miti. Biyyoota addunyaa kanarra jiran keessaa kan taaboti samiirraa itti gadi bu'u Oromiyaadha. Kan bishaan amantii eebbifamaatu keessaa burqaa jedhamu biyya abbaa gadaa qofa. Tsabalatu keessaa burqe jedhanii lafa Oromoo kan barbaadan qabatu. Biyya Oromoo saamu. Oromoo lafaa fi qe'ee irraa buqqisu. Amantaa of dura qabanii lammii koo gidiraaf saaxiluu isaaniif salphaa ture. Sababa isaaniitiin kan qe'ee isaaniirraa godaananii fi rakkinaaf saaxilamanii manni haa lakkaa'u. Lafa amma bataskaanni kun irra qubate Oromoon meeqa akka irra ture seenaaf dhiisnu. Akkuma agartan kana hektaara guddaa irra jira. Mooraa kana keessa gamaa gamana dhaabbatanii waamanii wal dhageessisuun hin danda'amu. Moggaa irra dhaabatanii haturuuti walakkaa dhaabbatanii illee isa gam tokkoo dhageessisuun hin yaadamu. Sagalee nama dhaga'amaa jiru garuu mooraa oddoo gam tokkoo caalu kana keessaa ba'ee laga ce'ee muummee qaxxaamuraa jira. Kun kaayyoo amantichaa miti. Amanticha da'oo godhatanii ergama biraa kan adeemsaa yookaan raawwachaa jiran ta'uu keessa odeeffama. Uummata jeequun nama hin gaafachiisu. Seera naannoo environmental law'uutiin naannoo faaluun environmental pollution uumuun kanarratti akkamittiin kanarraa adda ba'a? Waan yaadadhe akka har'aa osoo lafti kun hin qotamin bara 1984 akka lakkoofsa Habashaatti 1992 ta'uu isaatti akka faranjiitti namichi Baayitaawwii jedhamu tokko butuuttuu uffatee bakka amma qotamaa jiru kana dhaabbatee lallabaa ture. Mataan isaa faaciraa'eera. Miilli isaa duwwaadha kopheen kaawwanne. Maayikiraafoonii qabatee uummatatti lallabaa ture. Yeroo sana mootummaa wayyaanee jedhamu sun miilla lama miti miilla tokkoon illee hin dhaabbanne. Har'a kufa bor kufa jedhamee habashoota aangoorraa hari'amaniin yookaan aangoon harkaa ba'een eegamaa ture. Du'aatu dhuufaa jettan mini. Baayitaawwiin kunis raajii jedhamee namaan marsameera. Anis karaa deemaan ture itti goreen dhaggeeffadhe. Nam hundumtuu
ameen jechaa kan inni jedhu hordofaa jira. Oromoonni baay'eenis jilbeenfatanii ameen ameen jechaa turanii. Baay'itaawiin jedhame kunis akkas jedhe, gurra koo guutuun hin dhaga'e. Kan tokkummaa keenya diigu qubeen laatinii jedhamu hojiin seexanaa tokko dhufeera jedhe. Itti fufees yeroodhaaf malee ni bada. Sagalee baay'een jalaa butee ameen ameen jedha. Tokko taanee itti duuluu qabna. Ameen ameen. Kan lallabus kan ameen jedhus nama dhibu. Afaan uummata tokkoo irratti duullee balleessina jechuun gama kamiin iyyuu ergama amantii miti. Yeroodhuma sana Amboo Mikaa'elii Bataskaana Mikaa'elii Awwaarootti waan wal fakkaatutu raawwate. Gaafa sanas taabonni deemaa ture. Booda akka tasaa dhaabbate. Kana gidduutti qeesiin tokko kan jedhan ajaa'iba ture. Rakkoon akkasii bakka hedduutti nu quunnamaa jira. Kunis kan ta'e qubeen laatinii erga biyya kana galeedha. Isgoo jedhaa jedhani. Dhugaa se'ee kan ameen jedhe jira. Garuu biyyi isaa Amboodha. Qeesiin kana dagate. Ijoolleen Amboo maalummaa isaanii irratti qoosaa hin beekanii. Isaanii fi amantiin waan biraa, eenyummaan immoo kan biraadha. Eenyummaa isaanii kan tuqe agartuu isaaniitti dhufe. Gadheen jaallatanii. Eenyummaa irratti, maalummaa ofii irratti, oromummaa irratti obsa hin qabanii. Hin araaramanii. Eenyummaa ofii tuqsuusuun isaaniif gadhummaadha. Of wallaaluun immoo gadhee caaluudha. Gadhaa'uudha jedhanii amanu. Xinnaaf guddaan, dhiiraaf dhalaan kana irratti tokko. Abbootiin aangoollee ija diimeffatanii isaan ilaalu. Gaafa kanas dargaggoonni taabota faana deemaa jiran sekoondii tokkollee hin gubne. Dhagaa gamaa gamanaa furuursuu eegalanii. Taaboti dhaabbateera jedhanis ka'eera jedhame. Amboo gara galgalaa lafatu gaggalagala jechuun callisee miti. Garbummaan garbummaa caalu eenyummaa ofii wallaaluudha. Eeyyee garbummaan garbummaa caalu eenyummaa ofii wallaaluudha. Yeroon sun afaan Oromoo qubee laatiniin fayyadamee barreessuu fi barachuun waggaa itti jalqabame ture. Jedhe Bijigaan yaada isaatiin. Ilaalaa egaa jara of tuultota kanaaf afaan ofiin fayyadamuun hojii seexanaa ture. Inni kan keenyaallee xinsammuun isaa olola isaaniin waan hatameef jilbeenfatee itti sagadaa ture. Yoo namaaltu beeka dursee qubeen laatinii afaan Oromoo ittiin barreeffamu haa badu gaafa jedhamu dursee ameen ameen jechaa kan ture yoona isa kan keenyaa ta'uun oolu. Tarii kan afaan keenya barate keessa jiraachuu danda'a. Garuu heddumminaan warruma kan keenyaatu afaan kee haa badu gaafa jedhamu ameen jechaa ture. Kana Rabbi guddaan namaa oolchu.
har'a waanni kun hin fakkaatu isa yeroo sana ijaan argeef garuu haala qabatamaa dhugaa lafarra jiru ture. Har'as kunoo sagaleen bataskaana Joorgis irraa odaa birbirsa gooroo irraa gadi lakkifamu laga ce'ee muummee qaxxaamuraa jira. Odaa birbirsa gooroo Joorgis irraa kan gadi lakkifamu malkaa daabbuus piyaasaa irraan gadee malkaa daabbuus charchar godaanaa hoora finfinnee filwaatti dhaga'ama. Karaa bitaa irraa caffeetumaa kiiloo 6 hanga qarsaa kaasaanchisitti dhaga'ama. Muummee laga amma kana hunda keessa naanna'ee bookkisa. Gara lixaatti sagaleen ba'uu buufata konkolaataa biyyoolessaa fi laga birbirsa gooroo yookaan piyaasaa gidduu jiru rukutee as deebi'a.